الذي أنعم علينا نعمة الإسلام أرسل الرسول إلى العالم ليخرجهم من ظلمة الجهل والشرك بنور معلوم وهو القرآن الكريم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والليل إذا الجنيسة سلام دعوة في فكاتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جندي مكة جالتي سريرا ملتي نتلين جالتي سلسل سيوجي قدر جودا مران تناسبني سنيبو مهادرة بريد متررد جند مكة جالتي ولد فتنام مدد ربنا عقلته الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Akkuma beekamu obboleessa hiyyaas gaggeessaa waan dhaabbate qaba. Anillee nasumaan gama sagantaatiin tarkaanfachuu deema. Sagantaatti hiyyaa nashiidaa fi walaloo keessaa qabdi. Maaddaan araashii hiiktanii mee argabaas? Allahu akbar. Ni jirtan eegee isin jiraattan nashiidaa teessan takkaan ja'a. Ya Rabbi ya Jabbaru Situha kagodate faru Buddhate otati Rabbi ho Tokolle gaggale dinjiru Mataha ashina bilkesi Warradin ke warajunjiru Bismillah jacunin jalkaba Bantudu pidiya godeti Makansa Allah hunda jalu Isanu pinto jalkabamti Alhamdulillahi Rabbi ho Negaya fayyantun istedi Sumatu nurratti arjone Abarti takkalle madeti Galanni hewan urrandumu Sifarsa ulus yomiyuti Negaya rahmatare gunda Anadan dapanni hukuti Ergama khaitiralla busi Irrajala harki hundati Alaihi salatu wassalam Wa khatimul ummiyuti Ahli fi sahaba hundahu Tokolle irrami siditi Nugodi meisani wati Warra jannata walgaru Mataha rashina bilkesi Warra dingi walkujir Mataha rashina bilkesi Mataha rashina bilkesi Waninan dubbatu rabbemu Wahe mataha rashidati Mataha rashidal gabamte Biyya teenya hunda keessatti Oromiyaa arge baha Keessatti duudha argamti Dura soomuli jalqabamte Sheekh Adam Dulaadha biratti Sheekha sheekotaan nu hundeesse Barsiisee ummata isaati Rahmata Rabbiina godhuufi Amma fuula Rabbii deebiiti Wanni isaan karaa nuuf godhan Sunnaa gaarii taateeti jirti Achirraa haateeti wal geesse Biyya hedduu ganda gandaatti Biitituunis kunoo argatte Carraamaa taaraashiidhaati As qofaa barachaa hin jirtu Beekamaa taaraashiidhaati Biyya hedduu keessa wal geesse Namoota barachaa jiraati Ummanni keenya nuuf dammaaqe Galanni kan Rabbii guddaati Gammachuun ajjirtuun ibsaachuu Fadhee bar anis yaa'e waati Beekumsaa qabaateetii miti Yookaan
يا ربي يا جبار سيتها كقول تفارو قدرت عطات ربي هو تقول لك كقول تنجيرو ما دارشنا من كيسي ما دارشنا من كيسي ربي سنا من كيسي ما دارشنا من كيسي tunnashiidaan tawaraafamtee isinii qophooytee jirtu ammoo muhaadaraa irraa tanaaf walaloo ta isin fakkaattu tawaa'eetu keessaa qabdu saniin isinii dhiheessaa qaama qalbii akka wajjin jiraannu assalaamu alaikum salaamtaa oowwitu tan qalbii irraa kaatee qalbiidatti deemtu tahiyyaa muslimni ittiin wal simatu addunyaa qofaami jannatatuun haftu atoo maan deebifne kan teesseen alaaltu ganda madda jaalalaa kan diiniis jaalatu nutis kunoo dhufne keessummoonni martu gandi kunoo dhiiro maaliin nu simatu gandi kunoo dhiiro maaliin nu simatu alhamdulillahi jechuudhaan jalqabna faaruu rabbii guddaa sawahii daganna isaatu nuuf kanne islaaminaa tana amantii bareedduu hunda caaltu qabna eegaggara jenne achi tarkaanfanna bagatti geessanii warri ganda kana guyyaa muhaadaraa kan gammachuu kana kan dhiiraa fi dhalaa xiqqaa guddaan baana guyyaa har'aa gayoo laaftuu hin sahina nuti keessummoonni dhufne argaan tana gammachuu teessaniis wajjumaan qooddanna janneeti as dhufne maal jettan jarana waan akka dhaamsaatiis finnee harkaa qabna nurraa fudhadhaaga nurratti hin dhiisina anis dhaamsa kiyya ganaa ittiin seena gurra qalbii qaawwan hordofaana faana ana afaanis kaayyachaa qamaa mirqaana takbiirtaa ililbee natti qusatina takbiirtaa ililbee natti qusatina muhaadaraan arraa nama gammachiifti muhaadaraan arraa nama gammachiifti hedduula gammanne xiqqaa guddaa marti nuti keessummoonni as dhufne hundumti maashaa Allah jenne kan dhiiraa dubartii guyyaa eebbisaa kan maaddaa haraashiiti du'aayii fi gorsaas ifkeessaa qabdiiti as dhufuuf gammanne mirgaanne dhugatti ganda kana jechuun ganda laafaa miti duraan maqaan isaanii ganda geesholeeti nurra haa jijjiiru jechuu fedhaniiti ifirraa jijjiiran maqaa biraatitti maqaan sunis kunoo maqaan sunis kana dhagahi sirritti ganda madda jaalalaa jechuun dhagaheeti edaan jaalaltinu asirraa raabsamti jaalala diinii bar tan biraatii miti dubbiin tun dhugamoo dhiiroo sobataati dubbiin tun dhugamoo dhiiroo sobataati yaa madda jaalalaa ati waa milkooytee eega maqaa hamaa sanfirraa jijjiirte dhiiraa dhalaa wajjin yooniin hin qabate maaddaa haraashiidhaa tantee jabeeffattee dhalaa qofaa miti dhiirtinis jaaramte dukkana wallaalaa waraabiisi nyaate ifaan diin islaamaa dhufeenuuf dhaabbate masjiida bareedaa akkanaa jaarratte atummaa yoo dhufte itti naaf salaatte milkii galgalachuu wajjumaan argatte milkii galgalachuu wajjumaan argatte beeksisa waan ajaa'ibaatiin isin dhageessisa waan dhiirri hojjette oduu gammachiisa masjiida jaaruudhaaf kafalanii aarsaa masjiiduma kana kan biraatiif teessa masjiidul awwali beeki maqaan isaa waggaa ijaallaalan nama gammachiisa jaarmeen isaatii fi ammas minaaraansa waggaa keessa taa'an dasjajjatti rukuunsaa akkatti jaarameen isin dhageessisa namatti laffa'ee jira bar as keessa Sheekh Ahmad Mahmadi beeki maqaan isaa warra duraan beekus numaan yaadachiisa abbaa itti tahee waa'ee ijaarsasaa dandaawattiin tahee imaamninis isa hojii sheeka kanaa nama dinqisiisa yaa rabbi guutii fi hunda fadhii isaa yaa rabbi guutii fi hunda fadhii isaa warri itti laffa'ee isa qofaa miti horeen masjiidaatis wahii dagatamti qeeroo fi manguddoon ganda kanaa marti duraanuu isin bar gootatii dhugaati sheekaa wajjin ta'uun waan qabdan guututti irratti baaftanii jaallattan kunooti masjiida bareedaa akka ajaa'ibaati
seenaan ganda kanaa nama dinqisiifti ganti gubbaatiqqo yoo laalte ijetti walleen hangasumaa barakaa qabaati tanaafuu hojjetan seenaa akkanaati rabbiin haa guutuufi yaa rabbi qeebaliif hunda fedhii isaanii yaa rabbi hallii fi hunda fedhii isaanii labbaatii isaanii narraa qeebaliifi qabeenyaa fi humnaan cinaa dhaabbatanii jaaran mana keeti hunda milkeessi hunda naa milkeessi dhiiraa fi dubartii hunda naa milkeessi dhiiraa fi dubartii. warri ganda kanaa meenaaf dhaggeeffadha dhaamsa xumuraatiin isinit dhaammadha namuu arrumarra ka'aatiin baradha wallaalli dukkana beekumsaan ibsadha warreen itti jirtan maaddaa haraashiidha hanga duraa daran jabaadhaa baradha Sheekh Ahmad Keeysaniis meenaa jabeeffadha waan inni barbaadu jinaanaa dhaabbadha namuu waan qabdanii kaa qubsiifadha isa argachuunu isiniif carraadha ganti sheekhan qabne hedduudhaatu jira isin waan isinii ollaadha isinni qabdanii hin dagatinaadha gahii keessan baha kan dhiiraa dhalaadha dhaamsi kiyyaas kana narraa qeebaladha hanga wal agarru nagayaan jiraadha hanga wal agarru nagayaan jiraadha. gabaabseetu magaasinaa dubbii waa hanga kanatti dhumtu gammachuu teessanii fi gammachuu masgiida gammachuu sheekaa seenaa masgiida kanaaf jecha isin hojjetan tan dhiitti hojjette tan dhalaan hojjette tan manguddoo qeeroon hojjette takka takkaan jetti rabbiinis galmeessee jira rabbi isin irraa hageemu rabbi isin irraa hageemu namaatu hedduudha anillee hanguma kana narraa guddifadhaan isin ja'a وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.